Hi hi, akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo. Ay jina keessa bubbuute kunumaa diddeeyaa jirana. Furdachuu didee. Furdachuu didee. Ilaa buna dhugwani turaan buna dhugaa waaqa torbanitti si'a tokko malee dhugu. Isaayyuu wanta akka waan nama lolutu kun na barsiifte laajima. Buna kana akkanatti ay kootu kamera. La buna akkanatti nkit gooti guyyaadhaan. Ani immoo hin barbaadu jedha. Guma waaqa buna innaan kan foolii isaa sawaayi na jaalachisaa. Desna furdaa tokko dhugu. Amma gin dhuguu nan barbaada gin eddan dhugee akkana aluuluu wayina godha. Hundaafuu kidoo kana buna eddan 50. Nama kanas bara kana booda ishee duraa tokko arganii iyyuu gaaf tokko. Nagumaa jedhee haa akkam jirtu wayii. Maaloon agarsiisin jabbi. Nagumaa ani yaa jara naknoo. Waan dulluma keessan qassee nama waa jejjedhee achitti na furdisu barbaaddadhee ishii dura argitaniittu mana fayyadnee maa ishiin naan jedhe ishii moo hojiidhuma lakki bareedura waaqa. Pasti tokko suruma yaaduma qaban biraatiif jedhan isaan akkamatti namatti ilmaama gaa namni ni jira malee qasti tokko gabbifaa waaqni malkiidha. Inni akkasii isheen na bira jirtee na bira teessii egaa waan godhi jettaniin erga dabarsa ittanima kunoo sa'aatii dullumarraa kana godhi warra jettaniin ana. Inni akkasii buna danfisaa jirti ishiin buna dhuguu jammaree isiniin jechuu barbaadeen guyyaadhaani. Hundumaafuyyuu nan badee liivirra nan seena xiqqoo tureeti. Na eegaan isiniin jedha liivirratti. Okay? Na eegaa liivirra taa'ati. Gixxim godhaati liivirratti na eegaa. Kana akkasiin isiniin jechuu barbaade harkaaniin qabe dura wilwil jedhee kaameerani akkasiin isiniin jedha. Samoona kana viidiyoo waraabne ijoollee baay'ee komantii nama barreessaa jirtu galatoomaa taankiyuu qalaalii nama gammachiisu yaadni keessanii eebbifama yoomiyyuu akkasumatti yaadan. Appreciate nama gochuun bareedduudhaan isiniin jedha. Yeroo darbe attentionii keessa galeen ture isarrattis yaadanaa laattanii jajjabeessitanii galatooma. Na rakkoo tokkoyyuu hin qabu waaqayyo na eebbifamu waan dhufe hundumaa simachuudha. Isiniin jechuu barbaada kana booda hojjannu viidiyoo kan kaameeraa qabus dhufe kan duraan sodaatte guyyaa tokkitti itti qabeen booda amma kaameeraa waraabneet guyyaadhaan akkasii isiniin jedha. Kan nyaata nu hojjedhu gizee baay'ee na hojjettu viidiyoo waraabinaan jettan kushiinaa waan an diigeefin kushiina diigee aaraa xiqqoo wayii waan kan biraa hojjedheefin dhiiseyyuu iddoo nyaata isin silaa dudda duuba nama laaltu eetan girgiddaa kushiinaan kooti dhiise. Maaliif naan nyaata hojjedhu isin nyaata sana hojjedhu iftanii dudda duuba laaltu waan ta'eef maabiraatti dhufe ibsaa dabale. Kanaafin isiniin jedha amma isiniifan hojjedha amma waan feetan akkasii chaanaala koof immoo haaraa warri taatan seenatii subscribe godhaa. Gaafii yaada qabdanii na barreessaa. Isiniin jechuu jaaladha. Inshaallah ji'oota ta'een boodannaan ka'e meeshaa ijoollee warra na biraa qabaniis fixeen ijoolleen na bira dhugaa waaqa barmeeliidhaan jira.
isa kaan wante godheef hin ol kaa'ee warreen kaan tasa waan mudateef jecha ta'uu turuu rakkoo qabu si bira soo taa'anii garuu iddoo hin qabu. Kanaaf yeroon ka'ee hunduma keessaniifan seeran bita waan ta'eef akka duraatti deebi'ee isaafis achumaan hin badina nan irraanfatina garuu amma gaan danda'amu. Na akkasiin isiniin jechuu barbaade yaadanaa barreessan isiniin jedha libiranan seena xiqqoo tureeti saatii amma saatii kudhanii walakkaadha bakka 11 irratti nan seena libi jechuudha. Yaada qabdaniin mari'anna gaafii qabdanoo jiraate na akkasii nama kolfisiiftu garuu ijoolleen keessan seentanii babarreessitanii komantiis na babarreessitanii akkasumatti nuuf waaqa kolfa kana isa malee maal qabna yeroodhaaf kana fakkaataadha.